Egaa hordoftoota naqaalii kabajamuuf jaalatamu har'a sa'aatii tokko wal isin barsiisa hanga xumuraatti na hordofu. Kun Harbour Online School. Harbour Online School YouTube hin qabaatiin subscribe godhaa. Hiriyoottan keessaniif share godhaa. Saayitii yookiin immoo appilikeeshinii baay'ee isin fayyadu takka isinii qabadhee dhufee jira har'a. Akkuma san barnoota daddabaran achi jala dhaqaatii ilaala. Harbour Online School jala galii dabalataa argachuu dandeettu, hojii dabalataa argachuu dandeettu. Gara kallattii mee appilikeeshinii isin haa dabarsu hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa kootii badhaasa qaba. Egaa appilikeeshinichi isa kana fakkaataa akkamitti banna kan jedhuuf haala salphaa ittiin bantan isinitti agarsiisa. Erga gara Google Play dhuftanii daawunlood gootanii booda haala kanaan erga buufattanii booda akkamitti akka daawunlood gootan immoo isinitti agarsiisa. Diskiripshinii viidiyoo kanaa jala yookiin immoo xumura viidiyoo kanaa jala yookiin gara Telegiraamaatiin koottaa naqunnama. Appilikeeshinichi akkamitti akka argattan liinkii isiniif erga jechuudha. Appilikeeshinii Play Store irraa salphaan hin argattanii akkamitti akka gamana dhuftan immoo kan isinitti agarsiisu ta'a. Amma mee buusee xumuree jiraanuu fi open kan jedhu haa tuqu. Haala ittiin bantan waliin ilaalla jechuudha. Open kan jedhu erga tuqee booda appilikeeshinichi haala kanaan nu bana. Kallattumaan bakka an jiruu fi biyya an jiru hin hima jechuudha. Amma maal gootanii isa continue with Google jedhu filattu. Isa san erga filattanii booda create postedha. Isii tana X gootanii ofirraa balleessu jalqaba. Isii tana filattu. Isii tana erga filattanii booda iimeelota isin qabdan hundaa isiniif fida jechuudha. Iimeelottan qabu keessaa an tokkomaan yaalaa mee isuma jalqabaa kanaan haa yaalu. Haala kanaan gama keessaa nu ceesisa jechuudha. Gama keessaa erga akkatti nu dabarsee akkaawuntiin kallattiin nuuf banamee jira. Amma as home iddoo jedhu irra jirra. Gara olii kana dhaqnee tuqne ilaallame. Kunoo maqaa guutuu barreessee jira. Profaayilii qofatu hin kaaminii, profaayil poost. Samboor siitingii isaa hundaa keessa deddeemnee ilaalla jechuudha. Akkamitti akka hojjennee irraa argan, akkamitti mootu akka irraa argannee jijjiiramuu dandeenyu, profaayilii keessan edit godhuu dandeettu. Gadi tuqxanii edit profaayil kan jedhu tuqxu. Profaayilii keessan waan jaalattan irra kaa'uu dandeettu. Iddoo kaameraa tana gad tuquudhaan profaayilii akkatti isin filachiisaa irra keettan jechuudha. Raayitii isii dhumaa tana tuquudhaan irra kaattanii san booda kanneen biraa edit godhuu dandeettu. Isaa walitti deebina jechuudha. Ammaaf save kan jedhu tuquudhaan gara micceena gara dudduubbeetti haa deebinu. San booda saayitichi haala kanaan banamee jira. Mee gara dudduubbee deebina. Kana fakkaata jechuudha keessoon isaa. Akkamitti akka irratti hojjennuu fi akkamitti akka irraa galii argannu immoo waliin ilaalla. Kana booda filannoo lama nuu fida jechuudha. Mee kamiin filattanii kamtu irra bareeda kamtu irra jabaadha waan jedhu nuu fida. Filannoon lamaan kanaaf kana keessaa kan namni irra caalaa filate kan tuqxanii isiniif dabarsantu filannoo isinii ta'a jechuudha. Mee ani isa gadi aanu kana filadhu. Kanaafuu kooyinii hin arganne jechuudha. As biratti kooyinii argadha ture sila. Amma immoo kan itti aanutti na ceesisa. Ammallee lamaan keessaa kamiin irra filattee jedhami ani kana filadhee jirame. Isa kana filadhee kanaaf iddoo tana tuqa. Yes mo'adhee jira kooyinii argadhee jira jechuudha kunoo. Ammas naaf dabarsa. Kan itti aanu ammallee filadheedha. Anis kana filadhame. 16:28 namni kana filate. Haaluma kanaan jechuudha lamaan keessaa akkasitti tole filadheedha. Ani kana filadhee 59 kanumaan filadhe namni baay'inaan filate jechuudha. Ammallee ani kana filadhee isa kaan 65 hin arganne. Nyaata kanneen keessaa kamtu sitti tole filadhuu jedhan. Ani isa kana filadhee namni isa xumuraa kana filate jechuudha. Teessoo keessaa isa jalqabaa filadhee 17:31 ijoollee lamaan keessaa gurbaa isa kana filadhee ilillii lamaan keessaa isa kana filadhee namni isa kaan filatee nyaata lamaan keessaa isa paastaa kana filadhee 77 kooyinii argadhee gaara keessaa isa gadi aanu filadhee haaluma kanaan filataa deemna jechuudha. Kan nutti tole lamaan keessaa isa kana filadhee waaw namni ka jalqabaa filate lameen keessaa isii jalqabaa filadhee anis yes argadhee jira kooyinii. Haaluma kanaan galii argataa deemtu jechuudha. Isaan kanneen keessaa amma deebii tokko filadheedha. Deebii tokko filadheedha mee kam akka inni ta'e hin beeku gasuma mee callisee tilmaamumaan. Kanaaf lamaan keessaa immoo biraayii kana filadhee ka jalqabaa. Ijoollee lamaan keessaa isii tana filadhe ta jalqabaa. Waaw ka lammaffaati namni ka filate. Amma immoo isiidhuma jalqabaa filadhe. Ammallee Ameerikaa turtee Kanaadaa filadhe. Yes or no jedha yes ka jedhu filadha.
Netflix filadhe 75 keeppii lamaan keessaa mee keeppiin irra jabduun jalqabaa tana isii filadhe. Amma asumatti immoo ciikota lamaan keessaa haaluma kanaan hojjenne jechuudha. Inni kacaalu nuuf fidaa deema. Akkasumas kun coin dabalaa deema mee walitti deebina takka hojjedhe. Egaa haala kanaan taphanneetiin mi'aan illee 300 ga'ee deebi'e jechuudha. Kun haala kanaan taphadhaa. Haaluma salphaa walitti qaqqabadhaa. Ammas waliin haa ilaallu. San qofaa miti iddoo kana dhufnee tuquudhaan gaafiiwwan isin gaafata jechuudha. Gaafii inni isin gaafatan deebisaa deemuudhaan fakkeenya mee waa'ee kubbaa miilaa isa kana hin tuqne jechuudha. Erga tuqne booda gaafii isin gaafata. Gaafii inni isin gaafata kana deebistanii start jettaniini deebii yoo sirrii ta'e jechuudha. Baay'ee argataa deemuu dandeettan haala saniin. Kanaaf mee gara manaatti deebi'ee as bira deebi'ee waan biraallee isin agarsiisa. Haaluma kanaan iddoo dabalata itti tana tuquudhaan viidiyoo keessan fannisuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo barbaaddan iddoo kana gadi tuquun waan barbaaddan fannisuu dandeettan jechuudha. Akkuma sanitti immoo as bira dhufneetiin taphoottan garaagaraa filachuun tapha guyyaa irraa taphatamu fakkeenya filachuudhaan taphoottan filanne san irratti hojjechuu dandeenya. Daily tax kan jedhu kana tuqne guyyaa wanti hojjechuu qabnu okay jennaani. Daily tax isa kana kun lakkaa'ameen dhumne jechuudha. Coinii hedduu walitti qabachuu dandeenya. Coinii walitti qabne kana deemnee withdraw yookiin immoo baasii goonee baasuudhaaf filannoowwan haala ittiin baafnu tokko isaa waliin ilaalla. Akkuma san immoo leaderboard kan jedhu kana dhufnee eenyutu tokkoffaa jira, eenyutu mallaqa hedduu baasee kan jedhullee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkuma san iddoo search jettu tana tuquun wanta barbaanne search goone hojjechuu ilaaluu waan barbaanne irratti dalaguu ni dandeenya. Coinii irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Leaderboard kan jedhu kana yoo tuqnu nama kun hanga miliyoona tokko coinii miliyoona tokkotti maarchii kana keessa mo'achuu ni dandeettan jedha. Hanga miliyoona 3 totaal jechuudha. First place isa jalqabaa kun namoonni akkatti ta'an jechuudha. Namoonni baay'ee coinii walitti qabatanii ta'an. Akkuma san jechuudha withdraw godhuudhaaf mee iddoo tanaa tuqnu iddoo coinii tana withdraw meeqarraa godhuu dandeenya jechuudha. Tokko isaatiin waliin ilaallu gara duubaa deebinee iddoo tana tuqna. Baasii godhuudhaaf buy coin withdraw jedha. Withdraw kana tuqna. Asitti PayPalidhaan hanga $5 baasuu dandeettan jedha. Bitcoinin immoo hanga $50tti baasuu dandeettan jedha. Kun gadi aanan. PayPalin garuu hanga $5 yookiin immoo saantima 50tti euro 0.5tti baasuu dandeettan jedha. Ani ka qabu coinin ammaaf hanga kana. Coinin hanga kana immoo hangam akka ta'u mee haa yaallee ilaallu. Please asitti argitanii please complete your profile jedhaa jira. Profaayilii keessa sirreeffadhu naan jedhaa jira. Dirqama profaayilii keessan asuma gad tuqxanii kallattiin dhaqxanii waan hafe kanneen kun parsantii 60 jira 40 fi itti guutuu qabdan jechuudha. Horaa bulaa viidiyoo biraatti walitti deebina. Yoo isinitti tole viidiyoo kana share like godhaa namootaniif daddabarsaa. Akkuma san jechuudha YouTube Arbor Online School jala dhaqaatii subscribe godhaa share godhaa. Yoo isinitti tole viidiyoottan gaggaarii hojiilee gaggaarii online irraa argachuu mana keessan teettanii dalagachuu biyya garaagaraa teettanii dalagachuu barbaaddan Arbor Online School gara Telegiraamaatiin isqunnama descriptionii jala dhaqaatii viidiyoo kana xumura irratti linkii isaa bilbila isaa fudhadhaa. Akkuma san gara TikTok isaa deemuudhaan kun Arbor Media jedha. TikTok isaa jala dhaqaa. Kallattiin YouTube isaa kun asirrallee argachuu dandeettu. Bilbila isaas kun asii argachuu dandeettu. Telegiraamaan, Imoon, Instagraamaan waan barbaadaniin qunnamuu dandeettu jechuudha. TikTok isaa jalatti illee waa hedduu viidiyoottan gaggaarii maxxansee jira. Viidiyoottan hojii, viidiyoottan garaagaraa maxxansee jira. Dhaqaa daawwadhaa isiniin jedha. Horaa bulaa TikTok isaatti illee fooloo taasisaa mana keessanitti galfadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.